Nagaa faraarri waaqayyoo inni darbaa fi dhuma hin qabne bakkaa fi haala isin keessa jirtanii fi jiraattanitti isiniif haa baay'atu. Hordoftootaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota aastoo Indakiyyaa YouTube akkam jirtu nagaa keessanii nuti nagaa keenya waaqayyoof galannaa ta'u warreen sabiskiraayib gootanii nu jajjabeessaa jirtan waaqayyo gooftaan sinaa eebbisuu eebbifama warreen maatii keenya hin taane immoo sabiskiraayib gochuudhaan maatii nuu ta'aa nutti dabalamaa isiniin jennaani. Har'aa viidiyoo haaraadhaan walitti deebinee jirra. Otoo viidiyoo keenyatti hin darbiin kiyyaan nagaa sinaa gaafattu. Nagaan waaqayyoo dachaa darbii isiniif haa baay'atu. Akkam ooltan akkam jirtu nagaa keessanii nuti nagaa guddaa qabna. Egaa obboloota koo nu jajjabeessaa nu bukkee dhaabbachaa jirtan jabaadhaa nuun jettan waaqayyo gooftaan dabalee daddabalee isinaa eebbisu eebbifamaa isiniin jechuu jaalladha. Egaa Viidiyoon keenya har'aa maal isinitti fakkaate? Agarsiisi gaawwan qabanii. Dinnicha kana lama taaneetu lama qopheeffannee jechuudha. Isa quncisneetu abbaan dura fixee lammassaan kophaan nyaattamu immoo kophaan nyaattama seenaa mixmixaan jira. Dhugaadha mixmixaa Itoophiyaadha. Achi namni isa fixee kana shallamamaa jechuudha. Kanuma kootiin hin beekan. Kanuma kootiin hin beekan. Kanuma kootiin. Sigaan jammarraa kottaa nyaadhaa gaasinis. Kottaa wajjin haa nyaannu. Jammaruuf tokko lama wayit. Sigaa. Sadii. Abbati rakko. Qassadii nyaadhu. Kottaa nyaadhaa. Abeet biyya yaadadhe dhugaasiin jedhe yeroo gannaafa yeroo awwaasaa ho'aadha ijoollee nyaatan. Abbaan goofu. Mixmixaadha. Nagube dhugaa. Abbaan Findees immoo adabbii qaba. Adabbii waan ittiin adabdu hin beeku. Anis waan isa adabu. Kottaa nyaadhaa dhugaa. Galteewwan. Gaazon immoo hin jiru. Ho'aa fi mixmixaa walitti tolaan. Mixmixaa. Kophaa nyachaa jirta daata. Guyyaa sadaffaallee namoonni lammaffaa viidiyoo wajjin hin hojjetu. Wanta bittee tokko. Kan kee xixiqqoodha. Duwwaa nyachaa jira. Isin argan ta'u duwwaa nyaachuun hin ta'u nyaadhu. Mixaa fixuun. Aku berdiri. Jangan tenggolannya. Asyik sofi nuke. Tak. Anak sofi nuke. Malang. Apa enggak? Aku cuma salah tulis nambah. Wish. Gaya bergom. Isso abda kono kutte gante. Tak. Ya,
Mixmixaatiin godhanni. Dorgommii dhagaa. Maal kottaa nyaadha? Santiin nyaatee nagaa nyaadha. Hin ta'u bukkee bukkeetti qabu. Hin qabne. Inni kun hin bilchaanne kanaaf. Asumita laffee. Maal kuttee kan kee maratee moo? Hin ta'u inni dha. Maaltu? Bittee. Nyaat. Baadiyyaatti na horii eeganii galan sana kan nyaatan. No. Ya yo, entau kan dia aduk dah ida. Ini entau kan dua sedur sepit. Miti. Irratti bistet. Ini entau. Muam tete. Nafne ka kuncenya ada mula ala mesin kun tu parada. Ini kun ya ada nyata. Kuno hadis fitera kan ya ada nyata. Ini mereka tapi kan kisah di mau. Ega. Dorgommii nyaataa kanarratti alatti mo'atee jirti fakkaata. Aisoo. Sayyuu guggubadhee dinnicha ho'aa nyaadheen birrii $100 argadhe. Abeet. Sayyuu dinnicha ho'aa nyaadhee jechuudha. Mee maaltu isinitti dhagahame mo'amuu keessanitti? Ani mo'uu kootti natti dhagahame gammachuu guddaadha. Mo'amuu keessatti kanaaf minuuttaan gubatte dinnicha ho'aa nyaatte. Maaltu dhagahame dubbata? Haadhallee arbaaf ho'atee yaadeeyyuu. Dinnicha kaatee affeeltee kan kee xixiqqoodhaatti immoo kuma harkittee sitti affeelte. Hin gattee ta'uu hin didu. Homaan ganna mana lafatti hin buusne. Nyaadheetuma fixee. Kiyyaan guyyaa 3 namooteetti maallaqa qaxxaata kana qaxxee waan ta'e. Qixaatiin egaa mixmixaan xiqqoo ishee nyaadha. Lakki gubbaarratti gubaa bu'e. Xiqqoon bishaan akkanatti fudhattee bis qixaatii dhagaa. Hordoftoota keenya fuulduratti as gidi. Aisoo. Barbaree miti mixmixaadha. Yeroo aannan hin dhugan iyyuu baay'ee nama guba. Egaa hordoftoota keenyaan mo'adheen jira. Istuun qixaatii ishee egaa intini nyaattee jirti. Mixmixaa nyaattee jirti. Waaqayyo sinaa maal na baqattee maal masi godhee Doolaarri ishee baqachaa jira gaasamuuna kana. Situ fidaa sassii fidaa miti maaliif itti gaddita. Na hordoftoota keenyaa. Akkam yoon godhee mo'adhaanii mee natti maani. Kiyyaa yeroo chaalenjii garaagaraa hojjenne ishuma ni mo'ata. Kana dura qodaan na cabsiisiste. Kana dura na kofalchiiste. Har'a immoo dinnicha daftee fixxee. Birrii fudhattee. Kanaaf yoo maal godhee jechaa jirti mee yaada keessaniraa fi waan ishiin goote ana mo'achuu dandeessu. Egaa nu jajjabeessaa nu bukkee dhaabbadhaa. Sheerii, laayikii, sabskraabii nu taasisaa. Egaa warri immoo maatii keenya taatanii gooftaan sinaa eebbisuu eebbifamaa nutis deemnee yeroo hundumaa maatii isinii taanaa karaa keessaa warra nu barreessanis nu barreessaa. Warri immoo isin nu barreessitan maatii nu ta'attanis komitii irratti nu barreessaa. Gooftaan lafa jirtanitti sinaa eegu hunduma keessanuu nagaa ta'a. Biyya keenyaaf nagaa kennu. Ameen.
Waaqayyo lafa jirtanitti nagaa isiniif haa laatu. Nagaa nu ta'a. Gooftaan si wajjin haa ta'u. Amma viidiyoo kan biraatiin wal arginutti nagaa Waaqayyoo dachaa isiniif haa baay'atu. Nagaa ta'a. Baay'ee Sin jaallannaa dhugaadha sin jaallannaa sin baruu keenyattuu baay'ee gammanneerra dhugaa isinitti himuu fi yuutuubii kana banachuun qarshii bichaa argachuu otoo hin taane fira argachuu nama argachuudha. Dhugaa ijoolleen baraa keessaa dhuftanii yeroo hundumaa kan nuti hin beekne isin hin beekne nu bartanii nuti isin barree nu jajjabeessaa jirtanii dhugaa guddaa galatoomaa. Oromoo ta'uu kootti baay'een gammadadha. Waaqayyo isin haa eebbisu. Egaa galgala gaarii warra isin biraa galgala ta'e warra isin biraa guyyaa ta'e immoo guyyaa gaarii gooftaan lafa jirtanitti isin haa eegu. Nagaadhaan biyya keessatti isin haa gashu. Oromiyaatti ol agarra. Ameen.